Addis Miidiyaa Neetwoork miidiyaa hawaasaa filatamaa ta'uun hojiilee misoomaa fi uummata giddu galeeffachuun hojjetaman beeksisuu, rakkoo bulchiinsa gaarii hawaasni kaasuu maali kan jedhu adda baasuun deebii akka argatuu fi teeknooloojii addunyaan irra ga'e hidhachuun qabiyyeef dhiheessii isaatiin hawaasa bira gahaa jira. Addis Miidiyaa Neetwoork sagaleen dhalootaa gabaasaalee fi sagantaalee garaagaraa qopheessuun ga'ee baachaa jiruufis yeroo garaagaraatti beekamtii ittiin argachaas jira. AMN hojiin hojjechaa jiru caalaatti akka cimuu fi hanqina jiru adda baasuun guutuun akka danda'amuufis jilli ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa dhaabbaticha daawwateera. Daawwannaa booda yaada isaanii AMN sagalee dhalootaaf kan qodan deettaan ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa obbo Tasfaa'un Gobazaay Addis Miidiyaa Neetwoork hojiilee misoomaa fi namooma irratti xiyyeeffachuun Finfinnee keessatti hojjetaman sirnaan beeksisuu caalaa gabaasaalee fi sagantaalee kan akka waarkaatiin gaaffiin hawaasaa deebii akka argatu gahee olaanaa baachaa jira jedhaniiru. አዲስ ሚዲያ ኔትወርክም በአጠቃላይ ባለፉት ውስን ዓመታት ያካሄዳቸው ያሉ ሪፎርሞች እና እየሰራቸው ያሉ ስራዎች በሚመለከት መልከታ አድርገናል። የከተማ አስተዳደሩ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በጣም አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ወጎተ ሙራሳ ደርበኒቲ ሆጂሌ ሪፎርሚን ሆጂ ሆጀቻ ጅሩ ዳወኔራ bulchiinsi magaalaa Finfinnee waggoota muraasa keessatti hojiilee raajii jedhaman hojjechaa jira. Addis miidiyaan hojiilee kanneen beeksisuu, ragaa qindeessuu, kaa'uu fi hawaasaaf akka dhaqqabu gochuu keessatti shoora olaanaa bahachaa jira. Kanaan dabalata rakkoolee bulchiinsa gaarii fi hojimaanni badaan komiin hawaasaa yeroo dhihaatus qophiilee kanneen akka waarkaa, agalgaayuu fi kanneen biroon komiin deebii akka argatu hojiin hojjetu hojii akka ciminaatti ilaalledha. በመለየት እና በማቅረብ ምላሽ እንዲያገኙ የሚያደርግበት ሂደትም በጣም በጥሩ ጥንካሬ ሊነሳ የሚችል ነው። Addis Miidiyaa Neetwoork teeknooloojii miidiyaalee idil addunyaa guuttachuun hojjechuuf tumsi taasisaa jiru akka ciminaatti kan fudhatamudha kan jedhan obbo Tasfaa'un hanqinoota jiranis adda baasneerra jedhaniiru. ዘመኑ የደረሰበትን ቴክኖሎጂዎች በመታጠቅና ለዘመኑ የሚመጥን ስራዎችን ለመስራትም እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች Teeknooloojii ammayyaawaa yeroo madaalan guutachuun hojii yeroo madaalu hojjechuuf tumsi taasifamu waliigalatti yeroo gabaabaatti miidiyaa guddina irra jiru ta'uusaa argineerra. Hanqinoonni jiran adda bahanii irratti hojjetamaa akka deemanis adda baasneerra. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa kan hundaa'eef imaammataa fi tarsiimoo mootummaa karaa qindaa'een hawaasa bira geessisuu fi komiin hawaasaas mootummaa bira akka ga'uu dandeessisuufidha kan jedhan obbo Tasfaa'un miidiyaaleen dirqama isaanii akka ba'ataniif tajaajilli kominikeeshinii mootummaa xiyyeeffannoon hojjechaa akka jirus ibsaniiru. የህዝብ ሚዲያዎች ያው የተልእኮ ወይም የፖሊሲ ሚዲያዎች ስለሆኑ የበለጠ ኃላፊነት ተጠያቂነት አለባቸው። ሚዲያሌን ኡመታ ሚዲያ imaammataa fi ergama galmaan ga'an waan ta'aniif caalatti dirqamaa fi itti gaafatamummaa qabu. Yeroo kanatti rakkoo jiru dhoksuun osoo hin taane ragaa dhugaa fi qabatamaa adda baasuun hanqinas ciminas agarsiisuun mootummaanis sirreeffamaa akka taasisu gochuun gahee baachuu qaba. Kana keessatti tajaajilli kominikeeshinii mootummaa madda odeeffannoo ta'uun dhaabbileenis odeeffannoo ga'aa akka kennan gochuun miidiyaa cimaa uumuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jira.